jirtu bunaaf nagaan dhamina Ana dhufu baga nagahaan gara maatii keenyaa chaanaalii dhuftanii warri asiin dura hin dhufne hadda ka dhuftanii sheerii follow subscribe gochuudhaan chaanaalii kanaan maatii ta'a hafaa isiniin jechaa taphni hadda qabannee isinii dhiyaannee tapha dur abbootiin keenya taphataa turan tapha tureeru waan taateef taphni aadaa kun baay'ee bareedaa sammuu qabachuu hin dandeenye moobaayilii irraa walii dubbisaa taphan waan ta'eef asumaan noof kolchaa isiniin jenna nutis isiniis akka yaadattaniif waan kana goone kallattimaan gara taphaa deemnaa galatooma. yaa nullee bareennee uffata jimmaatiin isinaaf hojirraa galatooma. Qophooftee? Qophaa'ee dubbisuun dadhabbii. Rakkoon qabu dubbisii maaliifi sidhiisiiti ani haadhatan teetii dagadhee tapha kanaa yaadachuuf jecha waan ta'eef anis bilbiluma irraa si gaafadhaa jechoo homaa rakkoon qabu. Dubbisaan deebisa. Gama keenya roobee gara keessa roobee? Roobee. Maal roobee? Madda Ameerikaa. Maaltu dheedee? Saa haadha goobanaati. Haati goobanaa deettee? Deettee. Maal deettee? Ilmaa intala. Ilmaaf intala deettee? Kam guddisanii kam lukkisan? Ilma guddisanii intala lukkisan. Waa qalanii fi? Wait. Intala lukkisan. Maal jechuudha intala lukkisan? Intala lukkisan jechuun waan heerumtuuf qeetti nu haftu akka ilmaa qe'ee keenyatti hortu jedhanii waan yaadaniif abbaan tokko yoo intala lama sadii walirratti uumatee jedhee baasee gataa jechuudha. Yookiin namaa jechuudha lukkisan jechuun akkas. Maaliif yoo jettee yeroo sanitti intaltee akka heerumtu qofa ka beekan faayidaa isii hin beekan haati suni haati ijoollee san deettee intala ta'ullee hin hubatanii fayyaalummaa irraa akka ka'e ijoollee durbaa yoo keessattuu lama sadii walirra daane Oromoon hin gata jechuudha. Kun wallaalummaa irraa akka ka'e yeroo san fayyaalummaa wallaalummaa irraa akka ka'e kanaaf amma garuu beekanii dhiira caalaa dubartiif iddoo qabanii jechuudha. Yeroo duriituma kabajanii amma haala taphaatiin taphuma kana yaadachuuf malee wanti sun sirri jennee san barsiisuuf miti. Adeemsichi taphaa hafeecha. Adeemsichi taphaa garuu kana fakkaata akkanaan taphatan jechuudha. Aadaan badaan immoo hafuma qaba yeroo hundaa aadaa bareeda qabannee deemna malee aadaa badaa qabannee hin deemnu garuu duruu beekaa Oromoon hin jiraa mitiiree kun uumama aadaa fakkaatee waan gaarii fakkaatee dhufeera waan taateef kanaaf hin gatamtu si jaalannaa. Amma gara taphichaa yoo deemnee jennu waa qalanii fi qalaniif maal qalaniif? Tumaalessaa eegee coomaati. Si jifanii? Jifan. Na jifanii? Si jifan. Saanaa keettiree? Bitimaa kara irra si kaa'e. Soqee namni maaltu fudhate? Harraagessaa bargamaa galuutu koolaan dhahee fudhate. Ariiteeree? Aree. Fiiddeeree? Fiigee. Kufteeree? Kufee. Dhiiddeeree? Dhigee. Eessa dhiidde? Jilba jala. Maali naqatte? Cabbii waabee gamaati. Waabeen guutumoo hirdhuudha? Qara hidhuu hancufa kiyyaa itti tufnaan guute. Attamiin ceetiree? Ni konkonaadhe. Konkonaachuun deemsa maaliiti? Konkonaachuun deemsa raachaati. Raachumatu konkonaataa? Naachiin konkonaatu? Naachi waan bishaan galaati. Naachumatu bishaan galaa roophiin bishaan hin galuu? Roophiin waan gurra bal'aati. Roopumatu gurra bal'aa waraanni gurra hin bal'atu? Waraanni waan arfii addaati. Waraanumatu arfii addaata. Daaraan arfii addaatu? Daaraan waan baasanii gatan. Daaramatu gatamaa keessummaan hin gatanii? Keessummaan waan bulee lufaati. Keessummatu bulee lufa galaanni bulee lufu? Galaanni lafarra looyata. Galaanumatu lafarra looyaa bofni lafarra looyu? Bofni waan nama iddaati. Bofumatu nama idda kinnisni nama idduu? Kinnifni waan damma dammeessaati. Kinnisumatu damma dammeessaa kaamuun hin dammeessitu? Kaamuun waan dukoo galaati. Kaamumatu dukoo galaa idaayyaan dukoon galtu? Idaayyaan faaya dhiiraati. Idaayyama faaya dhiiraati. Wanteen faaya dhiiraati miti? Wanteen meeshaa gootaati. Wante matu meeshaa gootaati. Irboon meeshaa gootaati miti? Hirboon faayaa qondaalaati.
Hirbumat faaya qondaalaati. Sokorriin faaya qondaalaati miti. Sokorriin faaya bareedinaati. Sokorrumat faaya bareedinaati. Mararoon faaya bareedinaati miti. Mararoon waan lafaa margaati. Mararumatu lafaa marga. Margi lafaa hin margu. Margi soorata saayaati. Margumatu soorata saayaati. Maddii soorata saayaati miti. Margi maddii soorata saayaati. Maddaa margii saayyaa sifa. Damti saayyaa namaa sifa. Araarri kiyyaaf kennu sifa. Nageenyi namaa sa'aa sifa. Xumuranne galatuuma. High five. Coffee time. Nabina jennee tapha keenya xumurannee haga torbaanii nagaa walitti dhaammannee yeroo hundaa akkuma isin jennu like follow subscribe isin kadhannee waan bareedaa kanneen isinirraa dhabnaare Oromoon tokkumaa waliin garaa jabaannaare nagaatti haga torbaanii waan waliin turtaniif baay'ee galatooma yeroo hundaanuu guyyaa kana tapha babbareedaa dagatame fidaa ka dandeenye sammuu keenyarraa jedhaa ka dadhabne fooni makeenyarraa isinii dubbisnaa isin ammoo nu daawwachuu fi tapha kana taphachuun dagatinaa nagaatti galatooma. Don't forget to like, share, subscribe. I hope video kana hin jaalattanii uffata illee hin jaalattan jedhee yaada. By the way uffata kamiyyuu yoo barbaaddan nu ajajuu dandeettan galatooma. Nagaatti.